تركنا وجينا ساكن ما يملا ما إنه جينا كنا وجينا كتي دقيقة كيس تكوتنا وانجدا أوف لبنا ما باسودا وجينا ساني فنقولشا ما جتوا فنقولشا جتوا نمتو كوجوان تكنت أول كاسة وعي ما وان قالوا بتي مكاي كان كم نكون إنه ما أكيد قافتي على فنقولشا إيه اللي جمنا باس ونو إسكاوني يقويو ما نو كيفا أكمل قلت تاي نجا قبل تاي كنت كنوري ما له حاجة من ترى كتبت ما دقيقة ما ده نال دونغول شو وانتو كنتو غونغورين ما أنت بدي jireenya an keessaa si baasitiin as fide sin dagatin hanga arraan tanaa qarqaarsan si qarqaaressa kan dagan siif garaamti maal balleessanii ma dalagaan teenna tuni dalagaadhaan fiixa baafnu namoota hedduu isaanii fonqolchite jireenya kiyya keessatti namoota laal jireenya kiyya akka hin jiraanne na taasisan hunda harka kiyyatti akka naa galchituufi malee akka bootama argite akka barbaaddetti firii taate akka jiraattuufi miti kaachi si galcheefan ni beekta bootaan si fide achitti si deebisuu danda'an siif galee miti fonqolchoo amma laal wantiin an si waameef sa'a kanatti jarjaraan wantiin an si waameef ni beekta miti uummanni isaa akka itti deeman ni beekta waan ati asii oofte sitti hin fakkaatin anatu bismaaraa saantii 12 itti naqeetiin biyya kanaa isaan baase ጉዞ የህይወታችን ማዳን ጉዳይ ብቻ ነው ማውጣት ነው አቀብ ከዚህ ሀገር kanaaf mucayyoo jechuudha akka isiin isii barbaaddetti waan isiin barbaaddu hunda taateefi siif gala akka ati kunuunsituufi mucayyoo tan ammoo akka carraa dagatte jaalala wanni jedhamu takka keessa seentee gaafsa lubbuu ta'e akka dhabduu qabda maalettan amma waa tokko mucaa kana lubbuuti irraa dhugaa jaaladhe oonan waa'ee jaalalaa taasisuu zib jedheetu akka walaa jaanjoo san godhate ani immoo lubbuutti isa jaaladhe jaalaluma waan beeknutti fakkaatu siif galee na fakkaata meeruu takran haddee qabatana dhageessa jaalala wanni jedhame bootaa kanatti wanni dalagu tokko hin jiru ani wanta achi si galcheef akka jaalala keessas dagattee laal dubarri tun dhiira tanas tasa irra aantee yoo dhiirri tokko waan gaarii ta'eef dubarri karaan isaan deebisaniif karaa jaalalaatiin waan ta'eef dagattee akka jaalala keessa hin seenne kanaaf mucayyoo tan ammoo kunuunsuun immoo dirqama keeti hanga gaafa waan hundaa mijeessine harka keenyatti isillee deeffannutti siif galee fonqolchoo garuu yaadni keessanii naaf galee xiqqoo waan dhibetu jira dubbadhume waan si dhibesan akka isaan sun dhabaman irraa isiin kun akka nama jaalaa keessa seenetti na wajjin haasofti kuma jalan mogan taso ini uma fi anas sijira male uma wa takkan duk fuziti anas sijira labbe ko na daddab se bojira dan bicha ani garu angarra onnen tiya sudata dirti jalala yette waan akkasi keessa seenu daaf deemu jirti sin angarra onne ki agarra sudata jirti jalala en wajin jalala egaluf isin akka gaafsani irra adda fi marati jirti akka sada deebite waaye jalala na wajin haasa'u deemti angarra manen fudhanni fonqolcho siif galaa jira isiin lafa kana irratti jaalachuus hin dandeettu eenyu wajjillee jiraachuu hin dandeettu siif galee maaliidhaaf sana ana qofatu beeka ani isiin jaalachuu wajjin jaalatee deemu jirti akkam godhaan aflaala fonqolchoo wanni ati irra deemaa jirtu kuni gartee bismaara gubbaa ijjataa jirta sa'a kanatti kara hallayyaatti deemuuf deemaa jirta jechuudha jaalala jechuun isii wajjiin osoo hin ta'initti isin sillee jaalachuu fi nama biras jaalachuu mirga hin qabdu sirriitti hubattee jirtan fakkaate fonqolchoo gaafii jaalalaa amma booda siif galee kakaasti taananiin lubbuun ta'e akka hallayyaa si buutu hin irraanfatin isiin nama tokkos jaalachuus mirga hin qabdu sis jaalachuu mirga hin qabdu kanaaf gaafii natti hin babbaa'esiniti narraa bayi isii kunuunsuun alatti waa'ee biraa akka hin dubbanne bayettanii bayi kara dalagaa teeti
Hacarraako. Obsinan? Maafasitti assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Maa turte eessa deemtisa? Taa'e maal taate maal siin jedhe namtichi hiikaa sitti mee hiikaa namtichi maal siin jedhe? Natti beeti qishuu hafuura nakkenni booda sitti maa. Qishuu hafuura nakkenni booda sitti maa nan cinqiini booda sitti yaa. Obsinan maal taatisa? Sin cinqee dhiifama. Waan isaan godhu anatu beeka. Hunda isaaniiyyuu harka kiyyatti akka itti deebisu anatu beeka. Jaalala jedhe bootaan isa fide dagateetiin jaalala jedhe. Lukkuun lafa haatee billaa ofiin qaltu fuutee jetti Oromoon. Hello? ሰላም ነው ያልከው? ምንም ሰላም የለም። እንዴት አደረጋችሁ ያልኩትን እኔ እንዳዘዝኩት መሰረት ማድረግ ነው እንጂ አንድ ነገር ቢታጠፉ ሌላ ነገር ነው ከኋላ የሚጠብቃቸው። ሰምታል? አዎ ልጁም የሆነ ትንሽ መንገዱን ስተዋል መሰለኝ። ኦብስናል ማልታቴ ገድቴ ለታርቴ ማልስ እንጀድ እንደምትች ደረጋራስ ያሪ ላስትና ረጉ እንዲያ ትክሹ ደደቤ ጅራ ማሉ ጅት ደደብዴ ለካች ሲምባች እንደምትች ታኑ ቤከለ ደቂቃ ቢሮ ደበስ ለኮስ ቁለማን ስዳን ናዳ ጀደብቲ አክስ መድለፈና ይላል እስ ስለይሳ ማሊፍ አከምት ስዳው ደንዳም ማሊፍ ኤውት ሰይጅ አረቦድ ደለጋተን ማን ደምቱ አባ ቡዴና ጃገም ዲላን ቡዴና ኪያፊን ነቃን ሲወን ደለግቲ ጅራቹ እንደንደው አባ ቡዴናቲ አባ ቡዴና ኪየን ይሰጡ ቡዴና ባስ አከም ደለጋ ነቁ ጀዳም ይዋና ደለጋ ዲሲ አስታይስ አናፍሽን ለአዳን ተበርሰነ ይችሉ ልጁንም እየተጠበቃችሁ እሱ የሚያደርገውን ነገር እየተጠበቃችሁ ልጁንም እስቲ መፍትሄውም ቀስ ብለን እናያለን። ለማንኛውም ችግር የለም። አንተ ስራን ብቻ በስራ እሺ ማረኩ ቀበሬ ሲያሪ ወረኮ ተከንቀቡ በር አን ሄዱ ሲጃለደው ስናል ስደውሬን በርባዱ ቤታ አከ ሲጃለዱ ስትሙ በርባዳን ጃለለ ጀዴ ስለምጫ ካጃይባት ቦታን ይሰፊደ ዲሴቲን ካዮን ወፍድረት ይቀምዱ ዲሴ ሙጨዮን ነጃለቹ ሆልቶ ጃለለ abdi barbade bilbiletan wanjir guutu ittime qabenya isuma kiyat raakerutti kampani qixxeetta kana ayirutti godheto ta'ammu baatu akka achi keessa hojjettu gochisiisa ta'ammu baatu mu bakka biraa onulachu deemnee hojjechuu hin dandeenye ol jaalannee daa'ima babbareeddu dhallee maal godhisa daa'ima babbareeddu Isitu jedhamu sana na fakkaata. An wajjin eber maal nan jaalanne ati nan jaalattu? Ati nan jaalattu? Obsinaal duraan anas si jira naan hin jenne? Ammallee anuma si jira dhugaa ta'e ani fuudhullee hin danda'u. Fuudhee ilmoo argachuullee hin danda'u. Maaliif? Laal ani nama jaalachuus hin danda'u. Fuudhee ilmoo dhaluus hin danda'u. Maali rakkoon jiraannaan mana yaalaatti formaata baasa. Tanaaf immoo nan beeka akka kanaan dura dubartii biraan jaalanne. Jaalalaanitu si barsiisa rakkoo takka hin qabu. Jaalalli yaa Rabbii jaalalummaa miti maaliif garuu akkas ta'uu danda'e? Ani intalaan fuudhadhaa nama uume. Maal ittisa? Na dhaga'aa
foonu diya. Tiyya kana doktorri hin danda'u. Yoo rabbummaan beeke malee. Maaliifi? Naam galle. Maal jechuudha si dhukkuba? Akkuma sodaadhe ta'e dhugumatti. Maal sodaat? Maal sodaadhe? Akka jaalallee biraa qabdu. Jaalallee biraa qabdu? Ani tisumaa lafa tanarratti dachii tanarratti jechuudha. Dhaladhee haga ga'ee kanarraa jaalachuullee hin danda'u. Jaalachuufillee eeyyama nama barbaachisa. Maarree onnee ta'e eeyyamsiisi kan namni kamiyyuu nama tokko jaalachuudhaaf onnee isaatirraa eeyyama fudhataami. Kanaafuu Into gongoriin ani onneeti yaa miti. Eeyyama namarraa baafa qaba. namni kamiyyuu bee namarraa odoon ta'in onnee ofiitirraa eeyyama fudhata. Onneen ta'e eeyyamnaan waan ati feete guutuu godhuu hin dandeessa. Ati naan beene malee bahee ol deebi'ee ol seenee gabba'uu fi eeyyama namaatiin bahee gala. Maal jettee? Maalin jedhe maaliif na jaalachuu hin dandeenyeeti? Maaliif na jaalattu? Duraan oggaa abdii faarree asii baastu san onnee xiyyarraayin si jaaladhaa waan feetes si ta'a aanatu si jira naan jettu mee akkamti naaf jirtare? Ammallee anumas si jira dhugaa ta'ee. Maarree akka naaf jirtu? Maali beektaa? Onneen tiyya tuni haga maalitti wanni isin keessaa qabdu si kunuunsuu fi galmaan si ga'uudha malee bakka jaalalaa sanii suuta deemii naan jetti. Maaliif? Rakkoon qabu atitti yaannan hoggaa caalarree amma umrii keenyatti taa'uu hin dandeenya ooti na waliin jiraachuudhaaf fedhii qabaatte. Akkuma manguddoo mammaa kan yoo suuta deeman suuta qoreen nama waraante suuta deemee irra ga'a jedhe malee akkanatti onneen si kunuunsu qofa yaadde. Itti yaadu sirriitti. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Eid Mubarak bagatti geessan isinin jannaa. Firaa fi aaliin walirra deemtan waliin dubbat